Ganis. Hin fuune bar jaalalleedha. Hin fuutuutu moo jaalallumachi na bira fidda? Jaalalleedha hin fuudha jechaa nama haga silaa hin erganne. Sambar Yaada. ni wal jaalatu nama jira yereen qoota rabbiiti. Anaaf itti wal fuune beekta amma isiita jaalattu sanirra. Hin beeku. Yaa yereen qoota rabbiiti. Nasiiba. Qabeenya qabaattee bareeddee sanii nasiibaa beektaa yereen hin madaaltu. Waggaa 14 yoo wajji jiraatte sannii reeda nasiibaa naaf itti wal fuune beektaa jaalallee natti dhaadatta. Kawaan jaartii Yoom dhaadadhe namas biratti waan jiru inni naas dhaadhama. dadhee dhufaa kana godhaa baran kanuma mana hojii galuu jirtu ni kaa rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam irraa qabdaanse. Ana ooftaa adda tafsiiraan eegalte. Maa nama waan akkasii yoom dubbadha dhubbee? Garuu fati yoo jaalalleeti afaana wal bira dhufne viizaan nu ergitee atillee argitaree wal liqaanu taqabbaltaa asiin jedhe. Yoo san ati gaafa san haadha biyyaati. Dubaay tuni biyyeetti taznaannaani. fuudhuuf hin deemaa jette. Ati fuudhuuf hin deemaa hoo jette. Way akkanatti afaareen fuudhaa lubbuyyee. Fuudhuuf hin deemaa jette dhaga'i lubbuyyee sin jee walaa kabanyu. Fuudhuu ni fuuta. Garuu rifeensa kan kee walitti. Wanni biraa maal dubbadde ani? Maa waan biraa waan rifeensa keessa ganama akka walitti guduunfe Allah alam rabbii qaalii qaatu beeka. Ani hin beeku ati hin beektu. Murteeffachuu hin dandeessu. Saniifuu nama rabbiin kiyya naa qoodee jahi malee ishee sanniin jaaladha waggaa 4 hin jiraadhe no wanti akkasii hin jiru. Yaa rabbii kiyya. Maal si dhagaamaa? Duuba maal jirti? Sagaleen kee dhagahamu. Maal jirta? Nan agartuu jaallaaltee? Ayya. Maal jirta? Nan agartuu jaallaaltee maal na gaafatta? Maal biyyees gaafachuu danda'u? Maa arguutti hin jirtu ati? Ansi gaafachuu hin danda'u gabaabsi. Ana arguutti hin jirtu gabaabsi atu? Dubbii duute akka duubatti hirka. Isa kattinas. Gabaabsi. Lubbiyee. Oye. Lubbuu. Ana ooftaan. Ma. Amma gaafa deemte koorsii kee beekte koorsiin dalagaa keetii maali beektaa? Onlaayinii akkuma anaati. Kanaafuu qalxaafaa ta'uu qabda kaastamara keetiin illee na hordofaa na jalaan badinaa narraan fakkaatinaa jedheen onlaayin shooppii hojii onlaayinii. Ati kan deemaa jirtu kontiraata miti firii viizaadha sii galee? Firii viizaa namni deemu already akkuma chiikota Dubaay kan argite onlaayinii irra gadi teessee kuni hin jira waan akkasii gurgurta sii galee? Asumaan kaastamara kan kee qabadhu. Asumaan kinoo maatii na jala jirtan hunda keessan fooloo na godhaa koottaa narraa fayyadamaa jedheen oomisha qabu. Dawaa waan garagara waan akkasii gurgurta. Kanaafuu koottaa narraa fayyadamaa jettaan siif amma kamadu maali beekta? Online shooppii cinqeen sin barbaachisu. Mana kontiraataan teessu. Gadi teessee miidiyaa kee banattee laayivii banattee bebbereeddee laaliga. Akka namni qalbiin isaatiin lubbiyya matana arguuf jecha hiikaa ajajatu sii galee? Waan baay'ee qophaa'ee raaratin beektu malee. Sii galee? Garaa kee. Kanaafuu ati dalagaan sirraa eegamu seelsmaan. Online shooppii. Bebbereeddi bakka kanuma itti fufta dalagaa mana madaamii akkas hin gootu sii galee? Teesseetumaan qorichi kan hin jira, qibaatii kun hin jira, warra qibaatii fa gurgurta akkuma chiikotuma Dubaay ati hennu gadi. Sii galee? Teessee Duba ugaan inni akkasumatti taa'ee.
Qibaatii rifeensaa, qibaatii maalii kan rifeensa isinii guddisu, kan fuula isin diimessu. Lubbuun yaqa jijjiiruu nama gaa. Na wallaaluunis. Achuma ani hin fayyadamtu haadhati mataa gurgurtaa. Kan isin diimessu. Lubbuun waan ati dalagaa sitti himaa jira bara koorsiidha. Dhageessee yoo qadiminaa gurgurisiin jedhan ati hin fayyadamtaadha miti bara warri gurraachaa fayyadamu. Mooti maqaadha chokoleettiidha maal goota. Bakka haa ta'u wayyee. Eega jettee fa'aa ta'u. Dagma warri Dubaay hunduu koottanarra fayyadamaa jirta. Sirraa haa fayyadami. Warri Dubaay hundi gaafa laalgaa deemtu Finfinnee dhattu promoosina godhattee dhattu. Siigalee. Kooti waan akkasii gurguruu hin dadhabdi akkanaanuu kun milaasii qabdi akkanaanuu waan akkasii gurguruu hin dadhabdu. Qaruutummaallee qabdi haala dalagaan isii ta'u yoo jiraate madaamillee osoo bira daladdee abdii odoo madaamillee mana madaamillee daladdee waliin buustee deemti guyyaa lamatti siigalee amalli isii kunillee akka hojii. Yoo achi laaluu dalagaan isii ta'u beektaa dalagama onlaayiniiti. Onlaayinii firii deemte onlaayinii kan keessatti ilaali. Dhugama onlaayinii sirriitti dalagatte onlaayinii hin dalayti maaliif waa beeksiftee waa wayii keessa yoo dhaabattee namni hin jaalataallee beektaa faamilii. Diddiqadheetti dibadee hoogaan akkas jechee yoo gunin kan ooftamu. Wajji bobboontee diddiqattee jettee kalas. Promooshinii daddaladda. Fakkeenya moodeelaa taata ba'a Dubaayin keessatti jabaadha. Okay? Anas na boonsita. Gaafa takka ziyaaraa nu yaamta anaaf abdiin illee si bira dhufnaa yoo yeroo takka nu yaamte yoo viizaa nu ergite. Kan ooftu. Dhugama waan inshallah rabbi warra sanaa godhu jedhi kan ooftan maali? Waan kun nagarii namni jazaa si godhu anillee boru nama akkana nama na fayyadu rabbi naa godhu naamu jedhe. Ilmi namaa akka qabaatetti akka dhabetti ni beekta. Hundi namaatu wal gargaara yoo wal gargaare bakka yaade ga'a. Akkasi lubbiyeetti yeshaa shambaa jedhii waan si gurra si buusa jechamaa fi kafiila teetiin illee wal jabeessi. Kafiilli teellee tanamaa akka feetii ho'iitii. Dhageesse waan sanirraa hafe. Inshaallah. Guyyaa 2-3-4 takka abdummaan fataa si haa godhu achi booda inshaallah hin deemta. Yaada qabdu yoo jiraate. Waan si dhiboo jiraate waliin jirra. Akkasi. Waan na dhibuun qaba. Boleetti tiyataa. Bareedde mo'adha. Waanti sireesii taate akkanatti silaaltu maal si dhaga'ama. Gizee garii bar fuula kan akka wayii gooti beektu. Bareedde. Na sodaachisti ana. Har'a bareedde. Yaaddeerta amma kaaganatti gaafuma Finfinnee akkana dhuftu akkana culluttu gaafa Dubaay deemte. Biloog na gootu iyyuu. Anuu san si sodaadha. Du'ee on kayo sun godhan bilookii du'ee on kayo. Dubaay miti Ameerikaa yoon deemuu sun godhu. Akkasi sana boodaan yaada manaa siikiiti jaanillee wal si barsiisa gaafa san booda gaafa Dubaayitti deemte. Yaada kiyya. Gaafa ati keessaa baatee achi jette siinillee ol. Yaa waliin faas yaaraa bira dhaqxanii qophii ajaa'ibaa kana isinii qopheessitee isin eeguu qabdi. Fatii dhagettee? Ziyaaraa gaafa haadha warraa keessatti Dubaay deemtu. Akka nu yaamtu. Haadha manaa tantee wajji dhufta. Viizaa kan wajji qaba. Haadha manaa gisee fittee dhuftuun viizaa si ergaa. Situ na erga marra koo qaba maa kinoo kanumaaf wal gargaaru kanumaa mere. Yoo inaaf akkasii qabatte isumaa ergitaa haati manaaf dandeettee dhufti. Yoo ana ergiten gaati yoo waliin dhufna si dubbii yoo an akkasiiti. Maa rakkoo qaba. Rakkoon qabu. Nama jaalataniif haaran nama jaalataniif hinaafan nama hin jaalanneef hinaaran hin hinaafan sii galee. Tokko amma kun normaaliidhaa mee dubbii maa rakkoo qaba. Maaf naan jetta. Maa rakkoo qaba. Haara manaatti jafaana gaafa dalagattee atillee nama sponsora taate yoo viizaa nu ergite. Walaa qaban si bira dhufna. Walaa qaban. Maa waan kabajaa maal dubbaddaree lubbiyyee maaltu badee maas biratti.
Lubbuyees naan hin jeen. Haadhuma manaa keenyaa lubbuyyee jeen. Maamu masiirees taatee. Amma reefni naasonni. Isuma saniin jaartumatee saniin lubbuyyee jeen. Garuu ana rafaa. Haadhuma manaa saniin lubbuyyee jeen naan hin jeen. Maa walii daata taartanii rasi. Maa mataa raasti koi. Kolbaan najjette walla. Maa kan itti reetu nuti. Arfat. Ani yuu barbu lubbii jechuudha. Meeshaa abdii dhiisin. Dhiisi ati xaabiyaan akkanuma sa'aatii muraasa zira. Fataadha bakka. Akkasiin jechuu barbaade. Si dhaga'u jira. Okkoon qabu. Nagee qabdaati. Fayyaadha akkamatti nagaa. Galata Rabbii. Jira alhamdulillah. Madde. Jira booyi akkamatti. Asa nyaata illee wayyoo suqaa. Jira arzi. Kolmu barbaade. Walaa qaban nu abdii. Walaa qaban. Nyaata si bituu waa nyaata. Nyaata si bituu. Abdii walaa qaban. Nyaatuma ittiin jirtu waan ta'e ogitti maallaa biraa itti baate nyaatti hin beeku. Maal ilaaltee jalaa dhimma? Nyaati godhe. Kaan jedhu. Inda waltuu barnaaf. Jira barbiizi mataeeti. Kamati. Gajagajeen uumaa dawwalama. Biizi mataeeti dalagaa kan nama bahee galgala galana nagartu. Dalaguma gaafa biraa nagee qaba. Dalaguma wallaahi. Abdii Nur Abbashin nagaa wallaahi walatis. Kamati. Nagee. Abdii gara nyaataa rek. Yeroo jireenni. Nagee. Abdii Nur Abbashu jira. Rabbaanitti jiru saahibanii gara kibiraa olii gatu baafan. Dawoo dalagaan maal fakkaatti? Dalagaan apposto. Jaartii erga fuutee ji'a meeqa keessatti kun? Ana oofta. Erga fuutan ji'a meeqa keessa? Hin fuune bar jaalalleedha. Hin fuutuutu kun jaalallumachi na bira fitta? Jaalalleedha hin fuudha jecha nama agasilaa hin erganne. Sambar ni wal jaalatu nama jira yereen koota rabbiiti. Anaaf itti wal fuune beekta amma isii jaalattu sanirra. Yaa yereen koota rabbiiti. Nasiiba. Beenya qabaatte bareedde sanii nasiiba beektaa yereen hin madaaltu. Aggaa kudha afur yoo wajji jiraatti sannee reeda nasiibaa naaf itti wal fuune beektaa jaalallee natti dhaadatta. Kawaan jaartii Yoom dhaadadhe nammas biratti waan jiruun hin asfaadha. nadhee dhufaa kana godhaa baran kanuma mana hojii galuu jirtu ni kaa rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam irraa qabdaan see.
Ana ooftaadha tafsiiraan eegalte. Maa nama waan akkasii yoom dubbadha dhubbee? Garuu Maybe fatii yoo jaalalleeti yafaana wal bira dhufne viizaan nu ergitee atillee arkitaree wal liqaanuu taqabbaltaa asiin jedhe. Yoo san ati gaafa san haadha biyyaati. Dubaay tuni biyya itti taznaannaani. fuudhuufiin deemaa jette. Fuudhuufiin deemaa jette. Ati fuudhuufiin deemaa hoo jette. Way akkanatti afaareen fuudhaa lubbuyyee. Fuudhuufiin deemaa jette dhaga'i lubbuyyee sin jee walaa qabanyu. Fuudhuu ni fuuta. Garuu rifeensa kan kee walitti. Wanni biraa maal dubbadde ani? Maa waan biraa waan rifeensa keessa ganama akka walitti guduunfi Allah alam rabbii qaaliqaatu beeka. Ani hin beeku ati hin beektu. Murteeffachuu hin dandeessu. Saniifuu nama rabbiin kiyya naa qoodee jahi malee ishee sanniin jaaladha waggaa afuriin jiraadhe no wanti akkasii hin jiru. Yaa rabbii kiyya jettee rabbiitu qooda yeroo nasiib. Dhaqaal kan darbanii bakka bu'uun beekan. Namni wal jaalatee waliin harkatu. Wal jibbeef wal fuudhin bakka. Qooda sii galee. Sawwaan ta'e jecha. Miira keessaa bahi lubbuyyee. Miira kan jiran. Sireessi taatee natti naasa'e. Sawwaan ta'e jecha jaalallee wanta waan guddaa gootee naasa'in jaalallee nutis. Amma garra negatiivitti maana fudhattaani amma akka walditti haasofnee jaalalleeti jafaana yoo fuudhee fuulduratti jaalalleen qabaa waliin si bira dhufnaa inta zinaannaanaa Dubaayin inta zinaannaanaa siin jedhe. Maal badiin kiyya. Andaa'uun amma sila fakkeenyaaf amma kisee xiqqas jettu kanuma fuutee aruuza fa'aa teesseetii suufaa yaadaa baran aruuza fa'aa. Maal. Maa inni akka namtee kana tiiktookii kanarratti ani kana bar fuudha akkasitti hin geenne amma ga'ee kana akka biyya kana dhufe fuudha ga'e. Kan oofta. Maa. Agaas dhufe baase areeda kanneen. Inni beekaa bar jaalallee ta'e san gaafa ijoollee wal jaalattan jechuun dhage. Kanaafuu maaltu si aarsa? Amma na aarsa. Isiin hoggaa mata kudha wajji yaatanii namni guyyaa takka wal bartanii wal fuudhuu dandeessanii reen qooda rabbiiti san carraadha nama qoodee fi san carraadha. Sun carraadha dhugaa itti. Innaa maali reen qooda rabbii jirti waan harka rabbii jiru maaf hin rakkisa. Maal beekan? Ani okay ati amma maal naan jettara dubbiyyee amma naaf ati obboleeyyanii. Yaa obboleeyyi. Safety keellee si eegaa, miira keellee si eegaa, fedhii keellee si eegaa waan. Kan amma dhugaa rabbii dubbachuuf si galee dhugaadha. Ani waan fete obbolummaa miti barreessa maayyoon irra keessee uganaa anaaf feeti. Mun ammoo irra dawwalte. Kono amma irra dawwalte. Garuu wanta akkasitti taa'imu osoo anaaf feeti wajjii asoo jirru indaganaa moobila kaaftee rabbiin adagaa makanaa akka dhugaa walloolan. Ani si as qayyamuu irra jaalallee siya sanas qayyamuu wayya. Goobas. Yenee gudda. Zurriu seense. Jaalallee jechaa maalta jaalallee namni wal jaalachuun ni jira fate shaayiree qooda rabbiiti jaalallee jechaa maalta. Sama ana ka dhiira kijibaa ta'uu jaalattamu ati ani kijibeetiin nama waliin jiraachuu takka nama takkaaf takka uumamaa Garuu hangam takka na daffarteeti hangam takka na tuffatteeti diibriitiidhaan onneedhaan jaalalleen qabnaan jettasa. Ani siyaasa buufeeta lubbiyee ani akkanan qabu ani akkasii ani akka dhiira ani fakkeessuu san hin beeku dhiifama naa godhe. Dhageeffadhu akkatti fakkeessine bareeda kiyya jaalaltisi addarraa fi afaan irra si ta'isi. Fakkeessuu osoo beekan si argadheeti si barhoomaanu amma miizaanaawii baalaansii kiyyaan illee wal bira qabee ani beektaa amma isaa kanatti ofiin bulaadha. Deebi immoo akkana jedhee afaan 550 sana haasa'eetiin nama waliin jiraachuu hin danda'u. Asi jammar dhiira jaalallee qabdu ni hun jaaladhu. Gaafa sanuu silaa wallaahi laazim jaalalte qabdessee si jaalachuu dhiisi si wajji wal baruufuu niyyaan qabu. Amma yoo akkana fakkaatu ana miira biraatti akkana fudhattu hin barbaadu immoo beekta ani eenyu waliyyuu ta'ee miti atis narra dabarta malee naaf hin irrattu sii galee carraan gaafa nama waliif godhe immoo carraadhuma saniin deema ilmi namaa ati waan kamuun waan baay'ee na tarta
Kana Ani waan bara ta'eef kana amma maleekaa tokko taatee bara kana amma already sisan fuudhee jaartii godhatee jiraachuu. nama amma fakkeenyaaf amma ati har'a na barattee yaa jennu lubbuyyee. Ani waggaa 4 dura mucayyoon akka keetii takka kana jaalattu hin jirti yaa jennu. Waggaa 4 kana hunda abdii itti kennee na faana haasoftee na abdattee anillee isii abdadhee na waliin turte. Ishii amma ati bareedduudha qabeenya qabdaa hin bareeddaa waa hunda qabdaa gaafan si argadhe mucayyoo abdii na godhattee waggaa 4 san hiree ofii ofi cuftee na jaalattee na faana dhufte kana dhiiseen gara kan kee deebi'uudha qaba waan jettu yoo ta'e naa himime. Shamaraa miti onneen shamaraa ni miidhamti. Takkatti miidhee takkatti bira dhaquun takka miidhee takka fayyisuun maal faayidaa naa qabu? Sissikee si fayyisee isiisan miidhuun maal faayidaa naa qabu? Mindinnaw tuqumuu laneesti mee maali faayidaan anaaf? Ati amma kaleessa yookaan ji'a 2 yookaan ji'a 3 4 5 anaaf ati kan walli rileeshiniifin kan saduraa odoo qabaachuu baadhee homaa wanni sirraa hir'atu hin jiru wama kamiinuu tokko wal fuunaa rakkoo takka hin qabu. Ati immoo kan natti dabalamteen mucayyoo saniin faana an erga jireenya eegale yookaan jaalalleetti jedhee erga waliin qaalii wal seenfannee ana abdatti intalli dhiiraa takka si jaalannaa onneerraa nama jaalatti na faana jirti. Mucayyoo tana gaafan amma har'a si argadhe ati qabeenya qabdaaf ati hin bareeddaaf isii karaa irra dhiisee ishee kaleessa na faana boottu na faana turte waggaa 5 waggaa 4 na faana turte san dhiisuu qaba. Gifiin nan qabuun mee na dhagaye. Naa hubadhu gaa garatti si dhiisullee dhabe bara. Garaa na nyaatta waa hunda already jaalalaaf gara nyaattuun immoo tokko miti. Malee fakkeessee si faana jiraachuun si miti beektaa. Ana amma fakkeessee yoo accept si godhe lubbuyyee yooma si fuudha yooma na faana hin jiraatte. Mas lubbuyyee naan hin jeen dhageeffadhu. Kana waliin ne bara yooma si fuudhee mana si galchadhee iyyuu gaafa onneen kiyya dhibbaan dhibbatti. Bakka biraa jiraate an si faana jiraachuun kiyya qaamaan si faana jiraachuun maafi faayida? Maali faayidaan isaa? Yookaan faayidaadhaaf si faana jiraachuun maali faayidaan isaa? Naafi jaalalleen tisan maal garaagarummaa qabna si jammar. Jaalala keessa si qalsan. Jaalallee si qaltu san caala si qabnuu hin danda'a. Kabajaa si qaltu san caala si qabnuu hin danda'a. Maal? Kana oo. Hey. Ay lubbuyyee. Maake adda maaltu adda godhe? Yaa. Anu seera si dhaggeeffadhee mi seera na dhaggeeffadhu? Ayye si dhaggeeffadha. Respect. Haa jennu dhugaadha jaalattee wajji jirtan. Akka isiin si jettee hiree sii gubdee nama jaalattu dhiiftee si abdattee jireen egeree fuula dura isa kan abbaa manaa godhadhaa jettee soo jiraachuu jirtu san caalaa yoon si godhe oon. Akkami beekaree amma isheen beekaa? Shamarri maali beektaa? Shamarri takka onnee irraa si jaallanaan akka dhiiraatii miti. Ilmi dhiiraa onnee isaa keessa shamarri 6-7 jiraachuu danda'a. Shamarri dagnoo faayidaadhaaf yoo 6-7 waliin jiraatte malee kan onnee irraa jaallattu nama tokko qofa. Dhugaa siima shamara baay'ee dhageeffadhu. Haa ta'us haa ta'uu dhabaatus dhugaadha. Fakkeenyaaf amma namni jaartiin ta duraati jaa. I don't know. Jaartiin tabbaa taate. Sirriin dhaggeeffatu. Dhugaa miti? Jaartiin tabbaa taate dhugaallee gara takkaan. Yaa jaartiin tabbaa taate. Anamma soo isiisan jaalallee jettee akka inni addaatu wallaahi la'aaziin fuutee na dura jiraatte illee kabajaa isiin si qabtu san caalaa jaalallee isiin si ibsitu san caalaa si ibsee waan isin argamtu san caalaa argamee yoon si mul'adde waan feetu. Maalidha? Waanuma isiin si godhu san caalaa mul'isee leelisee jechaan sun ta'in gochaayyoo si garsiise yoo. Uzuri. Kasongo yeye. Bambari nanga. Kasongo wana webo. Ay, me mati kana ramal jette. Wana wewe. Kana ramal jette me. Kana rakasongo yeye. Sanifu akkana yoo jettee hayyaatu taatee fedhe shaaqee wallahi hanqina dubbitana keessatti hanqina qabda maaliif ka jettee yoo ta'e isiin na jaalatti egereetti jettee na abdatti amata 4 jiraan ama 14 jiraadhu. Jaalala isiin amata 4 si kan san 7 4 si kan ne. Deefi takka si gaafa akka lubbuyyee.
Lubbuyyee qashtuu shumee. Wayii. Amma ati osoo gaafa waggaa sadiis jaaladhee si waliin jiraadhee takkatti wayii boru ganama dhuftee ani si jaaladhe si du'e si maali naan jette ani si waggaa sadii si janaas jaaladhee jaalala waliin jiraataa jiru tana dhiisee isii bira deemuun sirriidha. Sirri moo Dhageeffadhu. walaa qabainu deebinaa deebisi deebii. Sirrii miti dhageeffadhu akkatti sirrii ta'uu jira. Akka itti sirrii ta'u na him. Sirrii. Akka itti sirrii ta'u. Dhugaadha wanni inta kana matakkaaf. Haa ta'u dhabaatus. Bakka isii jaalatteemi isiis jaalattee akkuma ati isii si jaalatu sanittiin anis si jaaladha akkamitti ba. Ati bareedina maal isii maal dhalaa taane maal garaagarummaa qabdi dhalaan dhalaadhaa bar dhibee taata kittisan. Dhalaan miti booyi dhalaan hundi dhalaadha. Dhalaan miti wallahi lubbiyyee akkasittillee sobamin. Dhalaan akka ta'eetii tana laata. Tuni shamarri hundi takkaa miti beektaa. Dhalaan akka jaalallee xiyyaa saniin numa jeeqa. Dhalaan tokko akka jaalallee xiyyaa saniin numa jettu. Laa dhalaan akka jaalallee xiyyaa osoo hin taane ati anaaf narra dabartaa siin jedhaara ati fakkeenya dhalaa jechaan kan akka keetii kan ani immoo sa'aatii kanatti umriin kiyyallee ganaa maaliin kiyyallee ganaa jaalalaaf ilma lama fuudhee jiraachisuu danda'u miti ilmi namaa gaafa fuudhu sanii alaaftinnaa waan amma mee maraafuyyuu lubbuyyee maana nu battu. Saniifuu ati garuu wallaa yoo kanatti garuu waan akkanatti nama kanatti xiqqeessee yaadu sinsin xiqqeessitee yaadda wallaahi maaliif ka jettuuti jaalallee tasan qashtu baraati ati waan nasi hafin qabdu bar ati bar kululleedha kulle kana oo dhageeffadhu ani dhageeffadhu fatisha takka farratti waan takka siinaa jiru ilma namaa kana dhageeffadhu. Lubbii biizines illee dalaguuf taanaa silaa saalfanne maaltu maalidha isaa Lebboyee. Lammaffaan adarra Walaa kabajni wal jahin hojjaase. Akkasiin jedhe garuu wanta kanti beekuu qabdu seemuu ati yoo akkasii yaadde wallaahi xiqqeessitee yaadde maaliif ka jettootee anis dhala isinis dhala. Anillee akkasii sanitti dalagadhee keessaa ba'uu danda'a ilma namaati riskii rabbi. Moye thank you so much. Ani riskiif nama jaaladhu osoo ta'e maal godhuu beessee kiyya baasa. Nama riskiif nama jaalatu miti sii galee. Narraa fi tafaawaniin raajeen qaba. Daree hin jedhin. Isin waan si caaltuun takka hin jirtu. Isinillee biyya Arabaa jirti. Atillee kinoo biyya Arabaa jirta guyyaa torbaan takka booda. Garaagarummaan qabda. Saniifuu waan fedhan isii caalee si argamuu hin danda'aniin dubbar nama si caalaa barshanii dandeessee kabaju fatishaa maal taate? Namni bare. Kalakaraa ardiini dubbi. Kalakalaatti xaabiyaa Abdullaki. Abdullaki. Xaabiyaa kalakaraa. Moye fataatu bannaatu. Xaabiyaa kalakalaatti Abdullaki lubbiyyee. Inu bannaafi maal goonare. Kana jee. Qoy. Xaabiyaa eegitee tokko keessa fagaatti. Dhageeffadhu. Anitti meellee bar. Biyaansi amma bakka jaalallee isaa sun ta'u waggaa shanii sana soo buute maal si dhagaame een. Himee jira. Kasanii dhugaa jettee naan jette. Sigalee akka sanitti yoo deemne hin ulfaataa garuu anuu akkam ta'a naama jetti. Dhageeffadhu fatishaa wanta akkasiif immoo. Wallaahi wanta kamii arfu maal naan lubbiyyee maal jettee naan jeemee. Akkaan taatus. Moyee galatoomi biraazar. Akkaan taatus akka malee hin taatus. Bakka namni tokko aliiti yaa takka faratti. Aliiti yaa walaa kabaju tun tuffiidha. Tun tuffiidha walaa kabaju sirreessa kaameeraa qabii taa'e. Asii barna rabbashuu jiran wanta wayii kennaaf jedhee. Alagaallee. Dhiifama. Nuti galchi nam takka. Dhiifama. Dhagee haa takka. Kaniifuu ati jaalallee qaba jettee sammuu dandeettii akkanatti tasfaa murimmee na jaaladhu osoo hin ta'in tasfaa murii maaliif isiisa warra rabbiin isiisa wajji daddasi baasee isiis kabiraa kanneen fedhis kabiraatis qooduu danda'a si galee
Saniifuu jaaladhu malee akkana jettee tasfaan burin si galee maaliif ka jettu yoo ta'e na jaaladhu jechuu qofa osoo hin ta'in namni kun hanga wal Guys, mulia asirra qabadhaati follow godhaani. Tasfaan murimmoo tasfaan godhinii jechuu keeti naan galle. Laal jechuun fakkeenyaaf amma nama tokko hanga jaalattu beektan malee hanga wal fuutan hin beektu. Hin beeku Saniifuu aniin tummee warra keessii kabajee saayiba keessii kabajee qaalii ta'e godhee jaalala si kannee fatii kiyyajee bakka si kabakkabee waan hundaan yoon maal barbaadamee ana raamee waan biraa yoon akka ati feetu si ta'e. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Obboyee. Wayyeen. Akkamitti? Nagaa. Fayyaan akkam? Abban. Yeroo